Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota maatii Meelbasaayikd. An Dr. Daawitii Meelbasaayikdii wajjin hakiima yaala sammuuti. Sagantaa har'aatiin rakkoolee qorqalbii, xiinsammuu, hiriyaa jaalalaa nuuf hin taane, nama gaa'ilaa nuuf hin taane akka nuyi filannu nu taasisan ja'an isinitti hima. Nama hiriyaa jaalalaa godhatan kan umurii guutuu wajjin hin jiraachuuf deeman filachuun yoomiyyuu taanaan waan cimaadha. Yoo xiqqaate walakkaan keenya al tokkoon nama sirrii nuuf ta'u hin argannu. Kan nuuf sirrii ta'etti ba'uudhaaf hiriyaa jijjiiruun al lama sadii fuudhuuf dirqamna. Rakkoolee qorqalbii, hawaasummaa fi diinagdee hiriyaa jaalalaa lama sadii yaaluu, gaa'ila lama sadii dhaabuun wal qabatee nutti dhufan hambisuuf al tokko tokko leenjiin wayii kan akkatti jaalallee haadha manaa yookaan abbaa warraa ofii filatan nama barsiisu jiraatee laata nama jechisiisa. Garuu baay'een keenya leenjii naafuutii as keessatti yaada hiriyootaa ollaa maatii keenyaayyuu fudhachuudhaaf qophii miti. Waa'ee koo filannoo koo anatu beekaadhaan sochoona. Kanaan nus dogoggora maatiin keenya hiriyootni keenya hojjetan keessa deebina. Hariiroo gammachuu nuuf hin laanne kan nun guddifne keessatti of agarra. Maaliif rakkoo kana irra deddeebinaa laata? Akka namootni baay'een jedhan sababa dadhabootaaniif miti kan kun nu mudatu. Sababni guddaan rakkoon kun irra deddeebi'ee nu mudatuuf mudaa qorqalbii kan ijoollummaa keenyaan nu seenee utuu nuyi of hin beekin nu keessatti iddoo qabateetu rakkoo kanaaf nu saaxilaa nu joonjessaa jira malee. Wanti guddaan hariiroo jaalalaa keenyaa murteessu kan ga'ee leencaa hariiroo keenya keessatti taphatu hariiroo nuti ijoollummaatti keessattuu umuriin keenya waggaa 5 gaditti maatii keenya wajjin qabaannedha. Egaa namni umurii kanatti jaallatamaa mararfatamaa guddatee gaafa guddatee umuriin isaa gaa'ilaaf jaalalaaf ga'u jaalala kennuu fi fudhachuu irratti hariiroo fayyaalessa qabaachuu irratti hin rakkatu. Namni jaalalaa fi mararfatan argateen guddate immoo jaalala kennuuf fudhachuu irratti hariiroo fayyaalessa uumuu irratti rakkoo guddaatu isa mudata. Egaa kanneen armaan gadii amaloota mudaan qorqalbii nutti fiduun kan akka nuti hiriyaa nuuf ta'u gaa'ila nuuf ta'u filachuu akka hin dandeenye nu taasisanidha. Inni jalqabaa hiriyaa of godhachuu rakkanna. Miidhama qorqalbii nurra ga'een of jaallachuu fayyaalessa ta'e qabaachuu dadhabna. Kabaja ofiin kenninu. Kanaan gaafa namni nuti jaallanne gaa'ilaaf itti siqne nu sobu waadaa cabsuun bakka jedhetti argamuu dhabuun nu dararsu miira keenyaan taphatu dhaabi jechuun ni sodaanna. Nus ofii kabaja jaalala waan hin qabneef waanuma nuuf malu argachaa waan jirrutti fudhanna. Yoo xinnaate akka nama akkasitti of fudhatee taanee mul'anna. Wanta namni sun nutti taphatuuf of ceephaana. Tarii kanatu sanatu waan hin goonneef waanan kana balleesseef namichi kana na godhaa jira kana irratti balleessaa jira jennee raashinaalaayis goona. Daangaa ofii kaa'uu hin dandeenyu. Of kabajni keenya eenyummaan keenya sarara diimaan qabu. Eenyuyyuu kana darbuu hin qabu. Sarara jedhu keewwannee sarara sana ittisuu hin dandeenyu. Badii namichi nurratti godheef maalan balleessee maaltu na hanqatee yoon akkam godhen nama kana gammachiisa gaaffiilee jedhuun of dararra. Madaan qorqalbii keenya nama nu waliin hariiroo keessa jiruuf gatii garmalee olaanaa nuuf immoo gatii garmalee gadaanaa ta'e kennuudhaan hariiroo sana keessaa gammachuu akka hin arganne nu taasisa. Lammaffaan nama muufachiisuu sodaanna. Of gammachiisuun yookaan ofiif jiraachuun al tokko tokko namoota biroo muufachiisuu nu gaafachuu mala. Nageenya tasgabbii sammuu keenyaa turfachuuf lakki har'as hin argu lakki qofaa koo ta'uun barbaada jechuu nu gaafachuu mala. Afeerraa yaada hiriyaan keenya fidu diduun dallansiisuu nu gaafachuu mala. Namni jaalala dhugaa kabaja dhugaa ofiif hin qabne akkam godheen lakki namaan jedha. Isaanumtuu na afeeranii moo jechuun gara warri isa afeere jedhaniitti harkifama. Afeerraan isaanii hagam miidhaa qabaatus summiin kan marame ta'us lakki jechuun har'a naa darbu jechuun kan isa fayyadu ta'us warra jaalalan ofiif hin qabne kabajan ofiif hin qabne naaf kennan mufachiisuu koorra gammachuun koo faayidaan koo baduu wayya jechuudhaan hariiroo nu badarsu keessa turra. Sadaffaan rakkoo namarratti arginu yeroon hubachuu dadhabna. Rakkoon namoota baay'ee keessattuu miidhamtoota qorqalbii nama hamaa wajjin walitti bahuu miti. Al baay'ee nama rakkisaa filachuu isaanii miti. Namootni miidhama qorqalbii yookaan madaa qorqalbii qaban yeroo nama jaalalaaf barbaadan gaa'ilaaf barbaadan wajjin walitti ba'an rakkoo isaan mudatu keessaa inni guddaan namicha irratti amala isaaniif hin taane dafanii adda baasuu yookaan hubachuu dadhabuudha. Yeroo rakkicha hubatanis murtoo ejjennoo qabu kan duubatti hin jenne murteessuu ni rakkatu. Kanaan hariiroo nagaa isaaniif hin laanne kan gammachuu isaaniif hin laanne keessa yeroo dheeraadhaaf turu jechuudha. Yeroo isaan keessaa ba'uuf murteessanitti wanti baay'een badeera. Afuraffaan abdachuu yookaan abdii guddisu. Ijoolleen maatii summaa'oo keessatti guddatan amalli maatii isaanii aarii guddisuu, yeroo mara dheekkamuu, yeroon argamuu dhiisuu, araada guddisuu, yeroo mara wal loluu,
maatii isaaniitiif sababni anaa jedhanii amanu. Sababa kanaan of ceepha'u. Kanaaf yoo waan kanatti waan sanatti gaarii ta'e amala koo sirreeffadhe barnoota kootti kormee ta'e maatiin koo ni jijjiiramu jedhanii yaadu. Hagam ijoolleen sun amala gaarii agarsiisanis maatiin sun hin jijjiiramanii ijoolleen sunis abdii godhachuun dhaabani. Haaluma kanaan gaafa guddatanii hariiroo gaa'ilaa yookaan jaalalaa keessatti of argan jaalleen isaanii hagam rakkisaa ta'u araadaan guutamaa kan hojjetee of hin jijjiirre kan yeroo mara jeequ ta'us boriftaan ni jijjiiramaa jedhanii abdachuun dhaaban. Abdii kana keessa jireenya yookaan umurii isaanii qaalii faayidaa malee hariiroo hiika hin qabne hariiroo abdii hin qabne keessatti dabarsu. Shanaffaa qofaa ta'uu sodaanna. Hariiroon hin gammachiifne nu miidhu keessaa nagahee jedhanii ba'uun agarsiiftuu ofitti amantummaa keenyaa ta'uu mala. Ofitti amanuu bor nama na gammachiisu hariiroo fayyaalessa jireenya kootiif tolu argachuun naaf mala argachuus nan danda'a jedhu nu barbaachisa ta'a. Madaan qorqalbii ijoollummaa keenyatti nu mudate garuu gatii fayyaalessa ta'e ofitti amanummaa feer ta'e akka nuti hin qabaanne nu taasisa. Isa malee eenyutu tola jedhee na waliin jiraata. Isa yookaan ishee dhabeennaan qofummaadhaan jireenya koo dabarsuu kooti. Yaada jedhuun hidhamnee hariiroo gammachuu hin qabne nama jaalala hin qabneef waliin turuuf wajjiniin jiraachuuf murteessina. Jaaffaan gaarummaan nun harkisu. Gaafa madaa qorqalbii waliin guddannu gaarummaan namni amala qabu nun harkisu. Namoota akkasiitiin simboon qabanii qabbanooftuudhaa haasaan beektuu fi wantoota kana fakkaatan jechuudhaan baqanna. Maaltu namicharraa akka nuuf hin taane himuun qubatti qabuun rakkisaa nutti ta'a. Otoo sirriitti of hubanne kan namni akkasii kun nu harkisuu dideef hammeenya yookaan dhukkubbii guddisteen keenya nutti dhageessisu jaalalli nu barsiise dhabuu isaati ta'uu danda'a. Yookaan gaarummaa namichaa sodaachuun naaf hin malu gadaantummaa koo rakkoo koo narratti hubataa jenneetti ta'uu mala. Walumaa galatti jaalala miidhaan guutame walganuu walifachuu wal tuffachuu wal qeequun guutame kan guddistee yookaan aantee keenya irraa barre dhandhamaa guddannee jaalala akkasii barree guddannee nama gaarummaa nutti agarsiisutti gaafa dhufnu miirri keenya hagas hin kaka'u. Sababiin isaa madaa qorqalbii keenyaa nuun tuttuquu gatii ta'eef jaalala nuyi beennu nuuf hin ta'u waan ta'eef. Egaa walumaa galatti rakkoon qorqalbii daa'immaatti nu mudate jaalala ofiif nu dhabsiisuudhaan rakkoo namoota biraa irratti dafnee hubannee akka nuyi jaalala sana keessaa hin baane nu taasisuudhaan abdii garmalee akka nuyi qabaannu nu gochuudhaan irra deddeebiidhaan jaalala rakkoo nurra gaggeessisu keessa akka nuyi turru nu taasisuudhaan qofaa ta'uu nu sodaachisuudhaan gaarummaa akka nuyi tuffannu akka nuyi baqannu nu gochuudhaan nama hufachiisuu nu sodaachisuudhaan irra deddeebiin gaa'ila yookaan hariiroo jaalalaa nuuf hin taane kan keenya hin taane akka nuyi filannu nu taasisa. Silaa utuu leenjisaan jaalalaa hariiroo jaalalaa kan nama barsiisu hariiroo gaa'ilaa kan nama barsiisu kan nama leenjisu jiraate ija qabannee itti seennee caba qorqalbiitiif rakkoo hawaasummaa diinagdee isaan wal qabatee dhufuuf hin saaxilamne turre. Rakkoon kunis dhaloota dhalootatti hin darbu ture. Wal harkaa fuudhuun ni hafa ture. Leenjiin kun dhabamus akka furmaataatti ammas wantoota baay'ee of harkaa qabna. Isaan keessaa tokko madaa qorqalbii ijoollummaatti nu mudatan ijoollummaa keenya qo'achuun ijoollummaa keenya keessa deebinee baruudhaan adda baasu. Lammaffaan madaan qorqalbii kun feenes fedhuu baannus har'as hariiroo jaalalaa keenya hariiroo gaa'ilaa keenya keessatti gahee akka qaban filannoo keenya murteessuu keessatti gahee olaanaa akka taphatan hubachuu fi yeroo mara yaadachuu nu barbaachisa ta'a. Egaa madaa keenya baruun akka of ceephaanuuf akka of jibbinuuf akka maatii keenya qeeqnuuf otoo hin ta'in bakka madaa keenyaa barree madaa keenya wajjin eenyummaa keenya fudhachuudhaan aksepti gochuun jaalalaa fi mararfataan akka of qabnu akka of ilaallu nu taasisuuf yeroo mara filannoo goonu irratti tarkaanfii fudhannu irratti dhiibbaa qabaachuu akka ni danda'u hubannee of eeggataa gaafachaa suuta akka nu itti seennu akka nu gargaaruufi. Dhumarratti namoota baay'eef of qo'achuun ijoollummaa ofii ija nama sadaffaan deebi'anii ilaaluun rakkisaa ta'uu mala. Namoonni kun ogeessa yaala sammuu mariisisuun ija ogeessa kanaa keessaan of baruu lafa madaa ofii argachuu danda'u. Akkasumas malattiin madaa kana kunuunsan miidhama isaa hanqisan barachuu danda'u. Egaa barnoota guddaa irraa argattaniitu jedhee namanaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Kanneen Meelbaa Saayikdiif keessummaa taatan sabskiraayib godhaa. Namoota dhimmitaniifis akka inni ga'u sheer godhaa. Yeroo biraa sagantaa biraan haga walitti deebinutti nagaan turaa.